Irratti homaa jechuun sin barbaadu yaadas kennuun barbaadu waan hin barreessee Feesbuukii kiyya irratti wantoonni ani hojjechuuf deemu suni akka danqamaniif akka ittiin deemneef wantoota godhamuuf yaadametu haala kanaan story kan biraatiin wal qabsiisanii baasa waan ta'eef haasa'uun barbaadu kana more of sirmaa maaliin barbaada wanti kuni akka sirna aadaatti Oromootti akka xumuramuun barbaada. Balleessaa jiru yoo abbaan himatee yoo jaarsatti lallabate nama seera beeku sanatti xumuraa fi kanas ta'e sana Andu'aalam dandeettii isaarraa gaaffii hin qabu. Amala dubartii hacuucuu fi cunqursuu inni qabu garuu abadan hin jaaladhu baay'een falmaa jechaadha wantooti na harka jiran gama biraatiin ufanis baay'eetu jira. So kana hin jaaladhu amala akkasii sana hin jaaladhu. So otoo danda'ame sila dogongora sanarraa baratamuun danda'ame ofii isaatiif akka seeraaf sirnaatti fixatee natti tola malee dubbicha sana agraaveet godhee maal godhee itti deemee wanti ni godhu jiru garuu jabaatee yoo deemee haala kanaan jalqaballee kan nu dhiibanii akka dubannu kan taasisanii warra dhugaa sana hacuucuuf deeman ture jechaadha. So sun isaaf hin fayyadan isaaf waan fayyadu tokko hin jiru. Otoo deemee natti tola malee amma ani gaaffiif deebii kana sana dhasii jedhee si deebisu hin jiraatu. Waan akka nama tokkootti akka dubartii tokkootti akka gaazexeessituu tokkootti akka inni mirga dubartootaafis haa ta'u mirga dhala namaa kamuu akka miidhamu nama hin barbaanne tokkootti immoo waan ofii kiyyaaf godhu nan qabaadha. Godhes jira waan inni rikardi godhadhee qabadhe baay'eetu jira. Yoo jabaatee deemu karaa itti uummata bira gahuutti yaada jechaadha. Sana jechuun barbaada tarii haala sanaan miira keessa galee dubbachuun koollee amma yoo ilaalu yeroo suni keessa jiru yeroo sana miiran keessa jiru suni baay'ee ulfaataa ture yaada ulfaataa ture. Natti dhagahamuu danda'a. Qoy namoota tokkoon gaggeessaanis namoota maqaa musliimaa qaban blocking isaan godhan arraba amantii kana keessatti amantiin kun dubartii akkas tarrabsan comments in dubbisen just ignore your dubbisen Redoan kanuma siigachuun barbaada. Deebii argadhee jira lafa kaata gaaffii na kennu Ayyomeetuun jirti guutuu Oroon jira isaaniif carraa kennee nan xumura. Okay, gaaffii si gaafadhe deebii argadhee akkana galutti na galee jira. Yoo gartee justice for namni hundu namni baay'eetu beekaa waa'ee seenaa sana deemaa gaafadhaa dubartii maqaa isinii kaasee jira. Kana lala omaas ni gochuun danda'an. Jedhee jira maafiin kaadha eenyu sodaachuu yeroo takka dubbatu qoy ati dubbatu qoy anatu carraasii kenna Yo video ati siyaasa keessatti warra siyaasaa miti warra haqaati. Eenyu sodaachuufin ana miti anatu jedhee Ati warra siyaasaa video mee qoy masi qoy ila Oromooti yana midi bishan asirra jirtan muut godhi mee masi mucatti muut godhi mucaanaa saarti qoy ati muut godhi. Oromoo na dhaggeeffadha warra bishan asirra jirtan kun sagaleen suni kan masrati kanuma isheeti kan isheen jetteen Qananii osoo hin taane intala ilillii jedhamtutu kanaan dura osoo masiin ulfaan jirtu abbaa manaa jalaa hatuuf deemte. Nama abbaa manaa nama jalaa hatu unkaan ulfaan hormooniin namaa jijjiiramu miti sa'aatii kana namni abbaa manaa kiyya hatuu miti. Salaamtaa jettee kaatee libbii keessee jennaan libbii sanan akka shanan kana keessa kaa'ee keessaa fuudha jechuudha. Isni galee onneesi sanan keessaa buqqisa. Unkaan arrabsuu miti. Isin kan isin wal lolaa turte yookiin sagalee keesseef intala ilillii jedhamtuudha. Dhaggeeffadha. Isa fuudhanii macarrashaarra maqaa Qananii keessa buusanii eessaa fidanii Qananii keessa buusanii san jedhamu immoo qorannee itti deebina. Sagalee kana hadha dhageenye hadha masii bira dhufnee gaafanne obboleettii keenya ati jabduu intalaati maal eessaa dhufe sagaleen kun jennee astaa jirra. Kanaafuu
zimmettanii komentii hin barreessina. Sagalee sana eenyutu baase, eessarraan dhufte, akkamitti akkas ta'e jedha. Isin galee? Kanaafuu zimmettanii komentii waan hin barreessina. Sagaleen kan eenyuti kan masiiti, dhibbaaf dhibbatti kan masiiti, kooti hin jenne, koomiti hin jenne siin. Ani yuutuu siin koomiti jettee asirra hin taa'u. Kaan siiti. Nama abbaa manaa nama jalaa haatu immoo arrabsuu miti yoo argatan lubbuu si balleessuudha. Isin galee? Maa hatti siin abbaa manaa? Abbaan manaan si hojjechuu didee kan isaan dalaguu meeshaan. Stupid. Maal jechuudha? Warri sagalee si kana baase immoo kanaan dura warra waa meeqa godhaa turanidha. Hin beekaan guruppii sana hin beeka. Masii irratti qabsaa'uu dhibnaa hin guruppii sana keessaa ba'e. Guruppii warra maallaqa namaa warra deebistee reefa namaatiin nyaattu. Warra maanyi maqaan si qabbannee raggaasaa birrii 350 walitti funaannee abukaatoo binnenu jenne warra nyaataniidha. Isni galee? Kanaafuu please Oromoo wal dhiibuun an amma isiin qananiin haqaa ba'u jettee dhibba nama irratti qabsaa jirtudha. Anis illee dhimmi qananii haa ba'u dhugaan qananii. Garuu Andu'aalem ajjeesaa mitiin jedha. Aniif isiin asitti nama lama laala. Ani ajjeesaa mitiin jedha. Isiin illee ajjeesaadha jedhaan jirtu. Isni galee? Waa hubadha. Abbaan manaa ofii irratti immoo dubartii yoo qabsoofne faayidaan qabdu. Abbaan manaan kee qodaadha. Asii galee dubartii keessattuu dubartoonni asirra jirtan nama jaarsa keessan sin tuqe unkaan arrabsuu miti lubbuu si irraa kutaatti qabbasaa nyaachisiisa baga arrabsite. Anuun hin arrabsatte dabalee. Akkas. Ati dhugaa itti geetan garuu ilaalsiifuu wanna ta'e keessa amma masiinumti jira beektaa. Masarratti siifaa muudii qabachuu jirti. Siifaa muudii qabachuu jirti. Muudii qabachuu jirti. Siifaa waan yaasuuf nagaa amma. Amma laa ichoo kana maqaa balleessaa jiru. Video muudii keessaa muudii maalii qabadda dhugaa dubbadde anjaarsa nama jaarsa maaliif anuu irra deebiin jedhetti malee kun ta'uu qaban jedhe. Garuu anis akka gaafitti yeroo siifan irratti gaafachuu kan qabu. Fi qananii wal arganii jiranii jettidha. Wal arguus danda'u maaltu beeka namni nama guyyaa wal argu hunda isaa yeroo tokkotti yaadachuu hin danda'udha. Ani shira Facebook fi TikTok fi guyyaa tokko rifadheen beeku. Okay, waan hojjedhu qofaan irratti xiyyeeffadha malee ganaa shira xaxamuuf cinqamee beeku. Waaqi guddaan waaqi ani amaddu Yesuus Kiristoos shiroota akkasitti dabarsees na kenneen beeku nan kennus. Waaqina amanamaadha. Anaaf amanamaadha waan waaqni itti bulu waaqni itti amanadhu jechaadha. So shira xaxaa amma miti ka jalqaban sinitti mee bari nageenya sini. Lubbuun koo har'a ture miti kan darbu ture dagatame hojii kana masarratti guddatte asiyyuu geessu ture garuu waaqni nama naadhuu fi dhugaan karaa qabadhee deemu tasiin naga'e eenyuuf dantaan qabu shira xaxaniif yoo ragaa qabaatan biyyi seera qabdi seera isaan amanatantu jira miti seera sanaan dhaqanii na himachuu akkuma isaan jedhan sigalee kan kanarraa hafee shira xaxamu kammiif guyyaa tokko rifadheen beeku isinitti nima. Dhugaa koo garuu hanga dhumaan marfuu falmadhaa hanga dhumaan dubbatadhaa hanga dhumaa akka dhageessan sanatti illee hanga sanaas nan deema sanaa olis nan deema. Okay yoo natti kan hin dhiisuuni hin beeku isaanis hin beeku warri harki isaanii dheeraa dhaloonni isaanii gabaabaadha jedhaniifis immoo ani immoo waaqa guddaa eenyu humna guddaa qabu qabadheen deema waan ta'eef eenyuuf jilbiifadheen beeku namatti darbee tuqeen beeku dhugaa namaa dabseen beeku waan itti amanii fuuldura dubbachuun dhugaa natti fakkaate fuuldura dubbachuun hin beekamaa ammas waan duubatti na deebisu hin jiru ganaa sodaadhee kana gochuu danda'u jedhee waan inni duubatti deemu tokkos hin jiru yeroo hundaa akkasitti na laala yeroo hundaa ajandaan saniif jedhama bakka eega akkasitti na laaltanii namoota baay'eetu hordofaa jira waan ta'eef argeen beeku sii galee baay'ee alarti ta'anii hordofaa jiru waan ta'eef ani soba video babbareechi hojjedhu follow kee guddatu video irra deddeebi'ee ani bar eenyu dura jalqabee ni duubatti fisii galee sokee ani waan fedhii irraa hin qabneef waan akkasii maaliif ani barreessuu hin jaaladha baay'ee barreessuu waan hin jaaladhuuf yeroo dheeraallee turuu hin danda'u waan taa'ellee because ani ijoollee qaba ijoollee koo dhiqee sukkuumee rafuudha malee yeroon alaa dadhabee dhufu taa'ee yeroon taasa'us hin qabu dhugaa dubbachuuf taanaan so arraba miti sini jedhe kana olii jiraate kana booda street of protect gochuuf of tiksuuf
waan kamuu fayyadamuu nan danda'a. Nama darbee dhufee wanni jedhee karaa kamiyyuu keessummeessuu nan danda'a. Waan dhugaa qabannoo jiraate immoo seeraanis na gaafachuu danda'u. Evidensii qaban dhufanii maatiitu na gaafachuu qabaa yoo silaa waan kuni bar waan hamaadha maatiitu na gaafachuu qaba. Warra qananiif dubbachuu qabantu na gaafachuu qaba waan ta'eef har'a immoo warra Andu'aalamiif dubbatantu na gaafataa jira waan ta'eef kuni wal dhahaa jechaadha. Kaayyoon isaa wal adda waan ta'eef. Khalid gabaabsitee dubbataatillee ayyee. Si jaaladhaa galatoomi. Namni nama galateeffane rabbiin illee galateeffatu Oromoo bira baay'ee dhaabbatteerta. Naannoo an baay'ee si yaadee jira baga si argee. Ayyee galatoomi. Dhugaa malee dharaan dubbatini afaan kan kee nagaara naa bulii si jaaladha. Anillee baay'ee si jaaladha bareeddu konaa jiraadhu. Bakka dhugaa rabbi si haa dhaabbachiisu. Dhugaan immoo abbaa dhugaaf haa galtu. Imimmaan hiyyeessaa imimmaan dhugaa rabbi haa deebisuuf. Bara Oromoo malee warri dhiiga finnoo fi soqata yoo isa harkallee jiraat Andu'aalamiillee ajjeese jedhani warri illee ma soqata dhugaa kana argeen jedhisu nullee osoo meettiin beenne malolaa irra miidiyaa marra beenna. TikTokiin hin ta'e nama maraayyuu haawuli oofan. Haawoliin naqan nuti maaltu nu ga'ee abbaa sanii anas yoo gaafatan immoo yoo Andu'aalami harkallee jiraate rabbi dhugaa namaan baasa. Ani Finfinnee keessan Shaashambaa jechaa deemaa. Warri gaaffii narraa qabdan bakka maran jira. Warri na gaafachuu barbaadan sanii galee jiraan anytime bakka barbaadanitti sa'aatii barbaadanitti ani sanii jira. Sanii galee. Haara uummanni dhibaa maatii bira jiraatte sun bichaanuu si gaa arabannaati. Kanaaf adoon killa. Adaamaa si haaradhu. Kana waan ta'eef. Adaamaa si haaradhu. Kana waan ta'eef bakka barbaadanitti gaafatan yoo gareen gurmooftanii dhuftan. Yoo kophaatti dhuftan ani jira anytime isinii deebisuuf jecha. Asii hedduu galatoomii waan asirra dhuftee yaada kennuu kennitee fi yaada kennallee fudhattee hedduu galatoomii waan takka jedhee bahuu barbaadaa dalagaarra jira. Dhimmi qananiitii fi dhimmi Andu'aalam kun gama garee lama ta'ee deemaa jiran fakkaata. Miidiyaan tulfatu hoofan bakki. Warra asirratti goota ta'anii asirratti arraban ta'an isarraa san gaafa si bira gaambar hafuura isaanii dhokfatanii darbu bara. Sitti hafuura tokkoon baafatanii gootummaan isaanii sooshaal miidiyaarra gootummaan isaanii tiiktaakii gootummaan isaanii feek akkaawuntiitiin nama arrabsudha malee isa onnee qabaatanii nama fuuldura dhaabatanii dhugaa qabaatanii nama fuuldura dhaabatan hin jirani bara. Baay'ee miti. Dhugoomsa itti fufi galatoomii guutuu dhugoomsa itti fufi amma sa'aatiinis deemee jira. Amma sa'aatii kana hojii baay'een qaba ture. Hojii baay'ee waan hin hojjetu baay'een qaba sagantaan qaba dhuguma. Garuu luk aganan sa'aatii keenya jalaa nyaatanii jechaadha. Silaa waan boruuf hojjedhu waan baay'ee dhabee jira jechaadha. Silaa baay'ee biiziidha yeroo kanatti. Garuu kanuma gochuudha kaayyoon isaanii nama karaarraa maqsuu namni akka hin hojjenne maal gochuudha. Sigalee dhugaan namaa qanqaalamuu barbaadu. Bakka wayiin malee namni dhugaa qabatee deemu namni dhugaan garam jettee deemu nama baay'ee muraasaadha. So homaa waan tokko wanti ta'uu danda'u hin jiru. Sagaleen kiyyaa miti hin jenne namni jedheenitu jira. Namni sun immoo nama baay'ee dubartii baay'ee nama baay'ee boochiste abbaa warraa ishee dhukkubsatee Amaanu'eel Jiluu dhukkubsatee daa'ima qabdu abbaa warraa ishee dhiistee abbaa warraa koo baay'ee akka rakkatu akka dararamu akka adda baanu jireenya baay'ee akka nutti jabaatu yeroo nan ulfaa yeroo nan ulmaatti nama akkas na godheeniin jedhee sana immoo maqaas jira Ililli Fiqiruu jedhamti ransinii deebi'a gaafadhaa bishee naqqamtedha amma Finfinneetti galteerti. Dhimma kanaan baay'ee deemamee seera nakassasuus dhaqanii turanii isheen shaneedha jedhamee jira. Warra shaneetiin immoo warra mootummaa wajjin hojjetti jedhameera. Baay'ee chaalenjii baay'ee keessan darbee as ga'ee baay'ee. Faayinaalii anatu mo'ate jechaadha. Faayinaalii dhugaan anaaf galtee yoo ilaalanuu ani waan jedhame sanarra hin jiru. Isaanumatti xiqqaana jechaadha faayinaalii. Waa'ee nama tokkoo miti gurmuutiin waan deemamee ture sunis maaliif masara xiqqaaneessuuf masara balleessuuf jireenya sharkaa dhahuuf waa baay'ee gochuuf ture.
Intaaneef sunis intaaneef ammoo karaa waa'ee lubbuu namaatiin dhufan jechaadha. Karaa lubbuu namaatiin akkamitti maqaa ishee xureessinaa sagaleen ani dubartii sagaagaltu sanaan jedhe fidanii walitti hidhanii jedhanii jechaadha. Dhumarratti qananii kan jedhu eessa akka fidanis hin beeku. Haasaan ani haasa'u kanaa walitti fudhataniis ta'uu danda'a. Nama baay'eetu beeka. Namoonni miidiyaarra jiran baay'ee bira gahee jira. Ani akka paabliikii ta'uu hin barbaanne ofii kiyyaa boo'ee dhokfadheen bira darbe. Waan kee jireenya koo sirreeffadhee jechaadha. Bikaawus waan hundaa janda. Garuu dhimma lubbuu waa'een ani itti falmaa jiruun kana gaafa wal qabsiisaniin bahee malee waa'ee shodaay abbaan fe'aa ta'uu odeessanii. Kana duras kan irratti arrabsamaa ture arraba hamaa dubbadhee siifaniin beektaa waa'ee intala qabbanneeti. Waa'ee qabbannee irratti dubbachuu diddeen na jalqabanii. Sana booda arrabsa gaafa jalqabanii anis nan arrabsee haala sanaan sagalee koo waraabanii akkas godhan. Egaa si'anii tiktaakis hin fayyadamu. Waa'uma namaa irratti maaf waa'ee namaa dubbachuun dhiisu waa'ee nama miidhamee dubbachuun dhiisu isaan immoo warri immoo akka dhugaan sun hin baane barbaadan immoo yeroo mara naam falmal malee masarakkana balleessiteeti akka seebalu gooteeti wanti jedhamu jiramu. Waa'uma haqa dhabee yeroon dubbadhu maa dubbattaa yookiin immoo yoon callisus maa callistaa yisi jireenya koo akka hin jiraanne warra barbaadan jechaadha. So kanaaf ani dhanna naa ta'ee jira baay'ee. Arrabii addunyaa kanarratti hin arrabsamin hin jiru. Ani garuu sagaagaltuu akka hin taane isinitti macaafa qulqulluu sagalee waaqa baay'een sodaadha. Waaqa kootu na tiksee asiin nagahee sodaa eenyus hin qabu akka naa mittaniin barbaada. Dhimmichi natti ka'e kanaadha jechaadha. So dubartittiin sunis haqa qabdu viidiyoon qaba abbaa warraa kiyya wajjiniin wantoota gochaa turte wantoota ta'aa ture barreeffama isheen naa barreessi sagaleen isheen naa argite siin jira. Amma kana keessa ana takaroo kun hin seenu dhugicha akka beektaniif hin haasaa jira. Dhugoomsaatti kufeetti. Dhugoomsaatti fufi. Banii dhufnaan immoo lubbuu kiyyas kennuuf dubattiin jedhu. Kanadha wanni nani jedhu. Ani kanumani ifa si gochuu barbaadu. Wanti dhokamu biyya kanatti tokko hin jiru. Asinitti murtaa'an jechaadha. So bareechee beeka amma kun eessarraa akka ka'e amma fakkeenyaaf eenyu akka erge yoo beekuu barbaadan kun amma waan taraadha malee bira ga'uu hin danda'u jechuu barbaadeen. So mootummaan waan akkas jedhameef akka durii sana hin gowwoomfamu. Mootummaan ebaluu akkasidha mootummaa kana kuffisuuf deema yookiin deeggaraa jira jedhee warra sobaan deeggarus warra dhugaan deeggarus warra saamuuf deeggarus warra saamee deeggarus bareechee beeka mootummaa sirriitti beeka eenyu waan akka ta'e akkamitti akka jiran eessa akka jiran eessa akka oolu eessa akka bulu bareechee beeka mootummaan ammaa kun jechaadha. So sanarra dantaan qaban mootummaa kanaanis mootummaan isaaniif kufus hin jiru.